Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan laayik sheer godhuu hin dagatina jajjabeeffadha. Akkasumas gara maatii chaanaala kanaa warri hin makamin sabiskiraabii godhuudhaan gara maatii chaanaala kanaa dhufuudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaran affeerraa kenna affeeramtanii jirtu. Gama maatii chaanaala kana koottaa. Guyyaa wareegama gooticha artist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 waggaan 5ffaan isaa har'a sagantaa garaagaraatiin akkasumas bakkoota garaagaraatti Oromoo bal'aa biratti yaadatamee oolee jira. Waxabajjii 22 2025 irraa torbee yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa sagantaa fi sirna garaagaraatiin yaadatamaa kan ture yoo ta'u. Ammoo yaadannoon waggaa 5ffaa isaa sagantaa garaagaraatiin gaggeeffamee jira. Isin biraan geenna. Oduun itti aanu Itoophiyaan baatii fulbaanaa irraa eegaluudhaan boba'aa gara alaatti kan ergitu akka ta'e muummichi ministeera Itoophiyaa beeksisee jira. Kun immoo ija shakkiitti ilaalamuudhaan qaamota garaagaraa biraa gaafilee fi yaada garaagaraa kaasee jira. Yaadota kaan keessaa muraasni mootummaan Itoophiyaa hojjetaan isaa qaala'insa jireenyaa irraa kan ka'e mindaan hanqate mindaan dabali yoo inni jedhuun ani ji'arra deemu heda jechuudhaan akka waan qabeenya guddaa qabu fakkeessuudhaan gaafilee kaan ukkaamsuu yookaan haguuguuf yaalu yeroo addunyaan Itoophiyaan hiyyummaa hamaa keessa jirti beela keessa jirti jedhu mootummaan Itoophiyaa immoo ani qamadii gahaa uummatarraa hafee ala ergu oomishee jira jechuudhaan abdii hin jirre horuu kan kana fakkaatan akka hin taane kan jedhan hedduudha isiniin geenna. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen milkaa'e jedhee jira isiniin geenna. Oduu biyya alallee qabna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata nu wajjin tura. Waxabajjii 29 guyyaa wareegama gooticha falmaa mirga namaa artist Haacaaluu Hundeessaa sagantaa fi sirna garaagaraatiin yaadatamee oolee jira. Gootaa fi falmaa mirga namaa mallattoo warraaqsaa fi akkasumas mallattoo gootummaa Oromoo kan ta'e artist Haacaaluu Hundeessaa erga wareegamee waggaa 5 ta'ee jira. Haqni isaas dhokate dhugaan isaas awwaalamee Oromoon Haacaalullee dhabee abdii hin kutanne. Dhugaa isaatii fi haqa isaa barbaaduuf Oromoon gaafii qaba. Gaafis gaafataa jira. Hanga deebii argatutti gaafii isaas kan itti fufu akka ta'e ibsaa jira. Haaluma kanaan torban yaadannoo guyyaa wareegama artist Haacaaluu Hundeessaa labsuudhaan waxabajjii 22 irraa jalqabee hanga guyyaa wareegama isaa waxabajjii 29 2025tti sagantaa fi sirna garaagaraatiin yaadataa ture. Har'as guyyaa yaadannoo isaa sagantaa garaagaraatiin akkasumas sirna ho'aadhaan yaadatamaa kan jiru yoo ta'u Haacaaluu Awwaard sagantaan jedhu faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin qophaa'ee guyyaa har'aa gaggeeffamaa oolee jira. Guutuu odeeffannoo oolmaa har'aa yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun kun oduu ammee irra deddeebi'eedha. Fulbaanaa jalqabdee Itoophiyaan boba'aa gabaaf gara biyya alaatti ni ergiti jedhan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed torban dura Itoophiyaan baatii tokko booda boba'aa gabaa alaatiif ni dhiyeessiti kan jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa ammas irra deebi'uun ji'a fulbaanaa irraa jalqabee Itoophiyaan boba'aa gabaa alaatiif kan dhiyeessitu ta'uu ibsanii jiru. Boba'aa gabaa alaatiif dhiyeessuuf qophii xumuruu kenne namuu hin beeku nutis hin dubbanne jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed beekaa hafuura dhoofannee waggoota 2 darban boba'aa irratti hojjechaa turreerra jechuudhaan dubbachuu kan dhiifneef diinni baay'een keessa fi bakkeedha waan jiruuf jedhanii jiru. Ministeerri muummee oduu gammachiisaa jechuudhaan odeeffannoo muummichi ministeera muummee gadiin dhufan kana hedduun ija shakkiitti ilaalanii jiru. Yooma ta'e argina kan jedhanis jiru. Gara biraatiin immoo qamadii gahaa oomishnee ofirra dabruudhaan ala ergiidhaaf qopheessine kan jedhan torbaan 2 dura yoo ta'u amma immoo baankiin addunyaa Itoophiyaan biyya beela fi hiyyummaa hamaaf saaxilamti jechuudhaan odeeffannoon gadiin ba'e
Oduu gammachuu muummichi ministeeraa gadiin dhufan kana ija shakkiitiin akka ilaalamu taasisee jira. Itoophiyaa dabalatee biyyoota 39 keessatti hiyyummaan guddaan saffisaan dabalaa jira jedhamee jira. Itoophiyaan badhaanee jirra, dijitii hagasiitiin guddannee jirra yoo jettellee dhugaan lafarra jiru garuu faallaa kanaa ta'ee jira. Baankiin addunyaa Itoophiyaa biyyoota dinagdeen isaanii laamshee keessatti ramadee jira. Baankiin addunyaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota 39 keessatti dinagdeen isaanii laamsha'uudhaan hiyyummaa hamaa fi beela hamaaf akka saaxilaman himee jira. Mootummaan Itoophiyaa immoo faallaa kana qamadii gahaa oomishnee jirra, ofirra dabrinee alee ergiidhaaf qophiirra jirra jechuudhaan uummatatti abdii horuuf yaalus dhugaan jirtu garuu faallaa kanaa ta'ee argamaa jira. Haala jiru kana wal qabsiisuudhaan xiinxaltoota fi abbootiin siyaasaa yaada kennaniin mootummaan qamadii gahaa oomishnee jirra, qamadii gahaa oomishnee ofirra dabruudhaan alatti erguu kan dandeessu jechuudhaan rakkoo jiru ukkaamsuuf yaalurra rakkoo jiru saaxiluudhaan furmaata itti barbaaduun mootummaa irraa kan eegamu jedhanii jiru. Baankiin addunyaa qorannoo fi xiinxala gaggeessanii sababni hiyyummaa biyyoota kanneenii inni guddaan walitti bu'iinsa akka ta'e mirkaneeffatee jira. Itoophiyaa keessattis qabatamni jiru isuma kanaadha. Sababa waraansatiin yookaan walitti bu'iinsatiin mootummaan bajata guddaa waraanaaf ramaduudhaan meeshaa waraanaa hedduu bajata guddaa itti baasuudhaan shamataa kan ture yoo ta'u, inni kun immoo dinagdee biyyattii laamsheessee lafatti deebisee jira. Gara biraatiin immoo Itoophiyaa keessatti mootummaan dinagdee laamsheessuu akka tooftaa yookaan istiraateejiitti itti fayyadamaa kan jiru yoo ta'u, humnoonni mootummaa biyyattii guutuu keessatti haala jedhamuu danda'amuun qabeenya uummataa hedduu mancaasuun kaan gubuun kaan immoo saamuun uummanni rakkoof akka saaxilamu akkasumas akka hiyyoomu akkasumas biyyattiin akka hiyyoomtu taasisee jira jechuudhaan hedduun yaada kennanii jiru. Baankiin addunyaa akka jedhetti sababa walitti bu'iinsatiin buqqaatiin baay'atuun hiyyummaaf balbala bal'aa saaxee jira jedhee jira. Gochi kun immoo kallattiidhaan Itoophiyaa laallata kan jedhan xiinxaltoonni jiru. Buqqaatii Itoophiyaa keessattiif mootummaan gahee guddaa taphatee jira. Mootummaan walitti bu'iinsi akka babal'atu haala mijeessuun walitti bu'iinsa uumame irraa kan ka'e uummanni qe'ee isaatirraa buqqaa'uudhaan yeroo oomisha silaa itti oomishatutti oomishachuu dadhabuudhaan akka biyyattiittis hiyyummaan akka dhufu kan taasise jechuudhaan xiinxaltoota fi akkasumas abbootiin siyaasaa yaada kennanii jiru. Dhumarratti mootummaan hiyyummaa balleessuuf yoo hojjetaa mootummaa mindaan nyaataa jiruun hanqate mindaan dabali jedhuun lakkee ani ji'arra deemuu hida jechuu dhiise yeroo addunyaan Itoophiyaan qaala'insa jireenyatiin waddamaa jirti, hiyyummaa fi beelaan uummanni miidhamaa jiru jettutti mootummaan immoo qamadii nyaatarraa hafee al ergiif ta'u oomishee jira jechuudhaan dhugaa haguuguu dhiise. Akkasumas yeroo boba'aan qaala'u miti akkuma biyyaatittuu biyya keessaa dhabamuudhaan rakkoo hamaaf uummata saaxilee uummanni gaaffii dhiyeessu lakkee Itoophiyaan boba'aa oomishtee baatii tokko keessatti ala erguuf qophii xumurtee jechuun abdii horuu qofa osoo hin taane hojii hiyyummaa ittiin balleessan karoorfatuun irratti xiyyeeffatuudhaan irratti hojjetuu qaba jedhamee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argataa akka jiru ibsee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Oromiyaa aanaa Saasiggaatti guyyaa kaleessaa waxabajjii 28/2025 loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Aanaa Saasiggaa bakka addaa Daalee jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabuun meeshaalee waraanaa hedduu kan irraa guurate yookaan irraa hiikkate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa aanaa Giddaa Ayyaanatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiisee fi injifannoo akka irratti argate beeksisee jira. Guyyaa tokko dura jechuun waxabajjii 27/2025 aanaa Giddaa Ayyaana ganda Ejeree jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabe kan harkaan qabeessa akka jiruu fi akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo gagabbataa irratti galmeeffadhee jira jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo.
Oduun itti aanu miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufee jira. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa kun godina Shawaa kibba lixaa aanaa Sooddoo Daacii irraa hidhannoo guutuu wajjin AKM tokko boombii tokko rasaasa 220 qabatuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufe yoo ta'u yaada kenneen Hursootti baatii 3 leenji'ee erga leenjiirraa ba'es baatii 3 akka ta'e himee jira. Dirqamaan gara mooraa leenjii kan geessanii fi ammas dirqamaan gara lolaatti kan nu bobbaasani yoo ta'u miseensonni raayyaa ittisa biyyaa hedduun isaanii fedhii lolaa kan hin qabne akka ta'es himee jira. Oduu biyya alaatiin lammiileen Israa'el kumaatamaan lakkaa'aman hiriira bahuudhaan waraanni Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Waraanni Israa'elii fi Iraan gidduutti guyyoota 12 gaggeeffamee ture waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin xumuramee jira. Waraanni Gaazaa keessatti waggootaaf gaggeeffamaa ture garuu waggootaaf turuun namoota nagaa hedduu lubbuu galaafatee jira. Waggootaaf turuun immoo namoonni nagaa hedduun akka lubbuun badu taasisee jira. Qabeenyi hedduun akka barbadaa'u taasisee jira. Ammas lolli kun itti fufee jira. Waraanni Gaazaa keessatti itti fufe kun akka dhaabbatu lammiileen Israa'el kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa guddittii biyyattii Teel Aviivitti hiriira bahuudhaan waraanni akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Kun immoo waan baay'ee deeggaramuudha. Ilmi namaa nagaa fedha. Addunyaan teenna nagaa feeti. Addunyaa teennaaf nagaa jenna. Nageenyi ammallee addunyaa teennaaf. Waaqayyoon nagaa haa buusu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nuu turaan immoo hawwii kenna nagatti nuu tura.